ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Maqaan kee waaqaaf lafarratti haa ulfaatu. Gaaya Waaqayyoos kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana nutti dubbadhu. Dubbii keessa nama jabeessu, dubbii keessa deemsa nama jalqabsiisu sanaan maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana lubbuu kanatti dubbadhu. Maqaa Yesuusin lubbuu kanatti dubbadhu. Maqaa Yesuusin jireenya kanatti dubbadhu. Sibiraa sagaleen dhumeen beeku, sibiraa jechi dhumeen beeku, sibiraa fayyisuun dhumeen beeku. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hirreen kee ganama kanarratti haa mul'atu. Nu gargaari, nu wajjin ta'i. Dhumarra warra si galateeffatan nu taasisi. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoos jettee ameen. Noora gooftaan guddaa sinaa eebbisu eebbifamaa. Egaa guyyaa har'aa kutaawwan sadiitu nuuf kenname. Kutaawwan sadan kana gara tokkotti fidee dubbachuun ayyaala. Seera lakkoofsaa boqonnaa 11 lakkoofsa 24 hanga 30 akkasumas Qolaasiyas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 11 Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 13tti kan jiru guyyaa har'aa nuuf kenname jechuudha. Isaan kana keessaa wangeela Maarqos irratti xiyyeeffannee dubbii Waaqayyoo hin dhageenyu. Egaa seenduubee wangeela kanaa yoo waa xiqqoo dubbachuu yaale wangeelli Maarqos wangeelota arfan keessaa isa tokkodha. Wangeelli Maarqos wangeelota arfan keessaa isa tokkodha. Kan barreesse Maarqosumatu barreesse. Maarqos hojjetaa Waaqayyoo, nama Waaqayyoof hojjetu, nama dubbii misiraachoo dubbatu, nama akkasii kanatu wangeela kana barreesse. Barri itti inni barreeffame akka ragaawwan kitaabota garaagaraa dubbatanitti bara 50 hanga 60tti dhaloota Kiristoosiin booda akka ta'e ragaawwan adda addaa in dubbatu. Barri itti barreeffame kana yoo ta'u, kan barreeffameef amantoota Roomaa kanneen Yihudoota hin taaneef akka ta'e ragaan adda addaa in ibsa jechuudha. Amantoota Roomaa keessa jiraatanii garuu Yihudoota kan hin ta'in isaan kanaaf akka barreeffame dubbata. Kaayyoon isaas amantoota kana jajjabeessuun, amantoota iddoo sana jiran, amantoota warra Yihudoota hin ta'in, warra Gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa isaanii godhatanii fudhatan jajjabeessuudhaaf akka barreeffame ragooleen garaagaraa in dubbata jechuudha. Egaa Maarqos abbaan wangeelaa kuni maqaan isaa macaafa qulqulluu keessatti Yohaannis jedhamees yeroo itti waamamu jira jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haati isaa Maariyaam kan jedhamtu yommuu taatu nama baay'ee cimtuu fi Waaqayyoon jaallattu akka ta'e dubbiin sagalee Waaqayyoollee in kaasa. Galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Jalqabatti Maarqos kuni hojjetaa Phaawulosii fi Barnaabaas akka ta'e dubbiin Waaqayyoo hojii ergamootaa keessatti hin dubbata. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 25 akkasumas hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti dubbata. Phaawulosii fi Barnaabaas wajjiniin nama dubbii Waaqayyoo kana lallabaa hojjechaa ture. Haa ta'u malee yeroodhaaf Phaawulos faa biraa akka hafe dubbiin sagalee Waaqayyoo in dubbata. Mandara Phamfiliyaatti akka isaan dhiisee gara Yerusaalemitti deebi'ee dubbiin Waaqayyoo hin caqasa. Haa ta'u malee boodarra Phaawulos gara waldaa Qolaasiyaasitti akka isa erge, akka Phaawulosiif namni kun akka isaaf dhimma baasu, akka wangeelaaf hojjetu erga dubbatee booda mandara Qolaasiyaasitti, waldaa mandara Qolaasiyaas keessa jirtutti isa erge jechuudha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Maarqos kuni nama hojii Waaqayyoo yoo hojjete dhimma baasudha. Yeroodhaaf gara Yerusaalemitti haa deebi'u malee gaaf tokko Phaawulos inni dhimma naaf hin baasa jedhe.
Yesuus bara baraan jiraata. Ganama kana Waaqayyo dhimma isiniin haa baasu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Kaleessa dhimma baasu kan dadhabdan, kaleessa deemsa kan dadhabdan, Waaqayyo ganama kana dhimma kan baaftan sinaa taasifatu. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Inni hojii wangeelaa kanaaf dhimma naaf baasa. Kanaaf Maarqosiin naaf fidii kottu yookaan immoo naaf ergi jedhee Ximitiyoositti dubbata. Ximitiyoos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irra yoo dubbistan dubbii kana hin argattu. Egaa gara mata duree kootti yoon isin geesse hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbachuu kan jedhu irratti dubbii sagalee Waaqayyoo dhageenya. Hamma kamitti? Hamma meena wajjin jedha. Hamma dhumaatti jedha. Jabaatanii dhaabbachuu jedha. Hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbachuu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Namni baay'een hamma dhumaatti dhaabbachuu dadhaba. Waan baay'eetu akka namni hamma dhumaatti hin dhaabbanneef nama taasisa. Dubbiin Waaqayyoo garuu ganama kana hamma dhumaatti dhaabbachuun isiniif haa ta'u nuun jechaa jira. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Kutaa guyyaa har'aa kana keessaa wangeela Maarqos boqonnaa 13 jalatti mata dureewwan gurguddaa 6 argina. Inni dura Yesuus waa'ee diigamuu mana qulqullummaa dubbachuu isaa argina. Yesuus waa'ee diigamuu mana qulqullummaa dubbachuu isaa argina. Lakkoofsa 1 irraa kaastanii hanga 2tti yoo dubbistan barsiisaa jedhaniin bartoonni isaanii. Bartoonni Yesuus. Barsiisaa miidhagaa gurguddaa ijaarsa babba'eessa kana ilaali ittiin jedhan. Dhagaa gurguddaa ijaarsa babba'eessa kana mee ilaali. Yesuusiin jedhan. Yesuus garuu deebisee ijaarsa gurguddaa kana ilaaltaa ittiin jedha. Bartoota isaa keessaa nama tokkotu gaaffii kana isa gaafata. Waan lafarraa kana ilaali. Ijaarsa kana mee ilaali. Waan babbareedaa kana ilaali. Ittiin jedhee Yesuusitti dubbata. Yesuus garuu ijaarsa gurguddaa kana ilaaltaa ittiin jedha. Iddoo kanatti dhagaan hin diigama malee hin hafu. Biyya lafaa kana irratti ijaarsi mul'atu. Wanti mul'atu. Wanti amma nuti ijaan arginu kun hin diigama malee akkasitti hin hafu jedhee Yesuus itti dubbata. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo wanti lafa kana irratti har'a nuti arginu. Wanti namoota baay'ee hamma dhumaatti akka namni hin dhaabbanne kan godhu. Wanti baay'een jireenya namaa deemsa dhowwu kun. Wanti har'a ijaan mul'atu kun. Wanti har'a qabeenya fakkaatu kun. Wanti tokkollee lafa kanarratti akka hin hafne dubbiin Waaqayyoo nutti hin dubbata. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Wanta lafa kanarratti mul'atu hin ilaalin jedhe Yesuus. Garuu maaliin hamma dhumaatti dhaabbachuudhaaf dhama'e malee waan lafa kanarratti mul'atu dinqisiifachuu, waan lafa kanarratti mul'atu irra qalbii kee kaa'achuu dhiisittiin jedhe Yesuus. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Nuti garuu mana hin banne, ijaarsa hin banne Waaqarraa qaba. Ameen ameen. Mee akkas jedha. Ani ijaarsa hin banne Waaqarraan qabadha. Namni kamuu dubbii kana haa dubbatu. Ani ijaarsa hin jenne Waaqarraa qabadha. Mana hin diigamne, mana hin jigne, ijaarsa hin diigamne Kiristoos biraa qabna nuti. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Maarqos boqonnaa 13 kana jalatti mata dureen nuti arginu inni lammaffaan Yesuus waa'ee rakkinaa fi ari'atamuu dhufuuf jiru dubbachuu isaa argina. Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 3 hanga 13tti. Inni kan biraa Yesuus waa'ee milikkita garaa garaa
kennee of eeggachuusaa akka isaan of eeggatan gochuusaa argina. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni afuraffaan mata dureen nuti arginu Yesuus waa'ee dhufaatii ilma namaa dubbachuusaa argina. Ilmi namaa hin dhufe. Yesuus bara baraan gooftaa. Mee Yesuus hin dhufadhaa sinu? Hin dhufe isaaniin jedhe Yesuus. Ilmi namaa hin dhufa jedheetu yeroo inni isaanitti dubbatu argina. Mata dureen nuti boqonnaa kana keessatti arginu inni kan biraa waa'ee Yesuus fakkeenya muka harbuutiin barsiisuu isaa argina. Muka harbuu ilaalaa irraas baradhaa jedhee isaanitti dubbata. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Mata dureen numaa nuti kutaa kana keessatti arginu Yesuus waa'ee guyyichaa fi yerichaa dubbachuu isaa argina. Namni tokkoyyuu guyyicha akkam beeku, eenyumtuu guyyicha akkam beeku isaanitti dubbachuu isaa argina. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuu jechuun maal jechuudha? Hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuu jechuun maal jechuudha? Tokko jireenya kiristaanummaa keessatti qorumsaa fi rakkina hundumaa ayyaana Waaqayyootiin danda'uu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ilaana hubattaniittu? Hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbachuu jechuun jireenya kiristaanummaa keessatti qorumsaa fi rakkina hundumaa ayyaana Waaqayyootiin danda'uu jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo sinaa dandeessisu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Danda'uun ayyaana Waaqayyootiin danda'a. Rakkina biyya lafaa kanaa danda'uun, haala biyya lafaa kanarra jiru kana danda'uun ayyaana Waaqayyootiin danda'ama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana ayyaanni sin dandeessisu siniif haa kennamu. Ayyaanni rakkina keessatti si dandeessisu, ayyaanni qorumsa keessatti si dandeessisu maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa kennamu. Jireenya kiristaanummaa keessatti firoota koo danda'uun murteessaa. Danda'uun murteessaa. Ayyaana Waaqayyootu waan hundumaa nama dandeessisa. Ayyaana Waaqayyootu waan hundumaa nama dandeessisa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Ayyaanni Waaqayyoo kun rakkina hundumaa nama dandeessisa. Ayyaanni Waaqayyoo kun lola hafuuraa hundumaa nama dandeessisa. Lola foonii hundumaa iyyuu nama dandeessisa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Mee nama simbira jiru akkas jedha. Ayyaanni Waaqayyoo si dandeessisadhaan. Waan dadhabde kana ayyaanni Waaqayyoo si dandeessisa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Hamma dhumaatti dhaabbachuu jechuun jireenya hafuuraa keessatti yookaan jireenya kiristaanummaa keessatti jabaatanii dhaabbachuu jechuudha. Jabaatanii danda'uu jechuudha. Namni baay'een har'a qorumsa xixiqqoo dadhaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dandeettii jabaatee dhaabbachuu hin qabu namni baay'een. Dandeettii hamma dhumaatti jabaatee dhaabbachuu hin qabu namni baay'een. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo ganama kana nuuraa dandeessisu. Waaqayyo ganama kana nuuraa dandeessisu. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Namni danda'u, namni waan hundumaa danda'u hamma dhumaatti isatu dhaabbata. Hamma dhumaatti dhaabbata. Hamma dhumaatti jiraata. Galanni guddaan Kiristoosiif haa ta'u. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 dhaqqanii yoo dubbistan hammi danda'a keenya Waaqayyo biraa hin baay'e. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Hammi danda'a keenya Waaqayyo biraa nuuf baay'eedha Phaawulos. Nu biraa wanti tokkollee hin ba'a jennee waan eeggannu hin qabnu. Haa ta'u malee hammi danda'a keenya Kiristoos biraa nuuf hin ba'a. Ameen ameen. Mee hammi danda'a kooti Waaqayyo biraa naaf baadhaa. Dubbii kana ofirratti dubbadhaa. Hammi danda'a kooti Waaqayyo biraa naaf hin baadhaa sin. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Hammi danda'a keetii obboleessa koo Waaqayyo biraa siif ba'a. Hammi danda'a keetii obboleettii koo Waaqayyo biraa siif hin ba'a. Haalli kan isinitti ulfaate. Ba'a
bu'aa kan qabdan, rakkina kan qabdan, danda'uu kan dadhabdan maqaa Yesuus Kiristoosiin hammi danda'a keessanii Waaqayyo biraa isiniif haa ba'u. Humni isin dandeessisu ganama kana maqaa Yesuus isiniif haa dhufu. Mee akkas jedhaanii nama biraatiin humni si dandeessisu siif haa dhufuudhaani. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbachuu jechuun jireenya kiristaanummaa keessatti qorumsaa fi rakkina hundumaa ayyaana Waaqayyootiin danda'u jechuudha. Inni lammaffaan hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbachuu jechuun Yesuus Kiristoos isa biyya lafaa moo'e wajjin moo'uu jechuudha. Ameen ameen. Yesuus Kiristoos isa biyya lafaa moo'e wajjin isa wajjin biyya lafaa moo'uu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:13 dhattanii yoo dubbistan biyya lafaatti rakkina qabdu jedhe Yesuus. Garuu jabaadhaa ani biyya lafaa moo'eera. Ameen ameen. Biyya lafaatti maal qabdu? Rakkina qabdu. Rakkina qabdu. Garuu maal ta'a? Jabaadhaa ani moo'eera dha Yesuus. Yesuus siif moo'eera jabaadha. Yesuus siif moo'eera jabaadha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbachuu jechuun Kiristoos isa moo'e wajjin moo'uu jechuudha. Kiristoos isa biyya lafaa moo'e wajjin moo'uu jechuudha. Kiristoos isa lola biyya lafaa moo'e wajjin moo'uu jechuudha. Isa gidiraa moo'e, isa dhiphina moo'e, isa ari'atama moo'e. Ameen ameen. Isa jibbamuu moo'e, isa garafamuu moo'e, isa wajjin biyya lafaa moo'uu jechuudha. Amma dhumaatti dhaabbachuu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo warra biyya lafaa moo'an nu haa taasisu. Warra biyya lafaa moo'an, Kiristoos wajjin warra moo'an, Kiristoos wajjin warra abdii bara baraa isa waaqarraa sana qaban. Ameen ameen. Warra akkasii kana Waaqayyo nu haa taasisu. Barreeffamni tokko waa'ee jabaatanii dhaabbachuu ilaalchisee akkas jedha. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu ija jabinaa fi obsa akkasumas ejjennoo hin jijjiiramne qaba. Ilaa argatanii. Namni maal ta'u? Namni jabaatee dhaabbatu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu ija jabinaa fi obsa qaba. Akkasumas maal qabaa? Ejjennoo jijjiirama hin qabne. Maqaa Yesuus Kiristoos ejjennoon keessan hin raafamin kana booda. Ameen ameen. Ejjennaan nama baay'ee raafamaan. Ejjennaan nama baay'ee humna dhabaa. Waaqayyo ganama kana ejjennaa keessan haa jabeessu. Mee ameen jedhaa isa kana. Waaqayyo ganama kana ejjennaa kee haa jabeessu. Dhaabbachuu kan dadhabdan, ija jabina kan dhabdan, humna kan dhabdan, Waaqayyo ganama kana jabina guddaa isiniif haa kennu. Waaqayyo ija jabina namaaf kenna firoo tokko. Waaqayyo obsa guddaa namaaf kenna. Namni hamma dhumaatti dhaabbatu obsa qaba. Nama obsutu, nama irraa hafutu hamma dhumaatti dhaabbachuu danda'a. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Obsi hamma dhumaatti dhaabbadhuudhaani. Mee dubbii kana dubbadhaa nama si bira jiru. Obsi hamma dhumaatti dhaabbadhuudhaani. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Lolli baay'ee yoo sirra jiraate iyyuu obsi. Jecha baay'ee yoo sirra jiraate iyyuu obsi. Obsuun hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbachuudhaaf nama dandeessisa. Galanni guddaa Waaqayyoofatu. Nama obsutu hamma dhumaatti jabaatee dhaabbata. Nama irraa hafutu hamma dhumaatti jabaatee dhaabbata. Waaqayyo warra obsanii hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbatan nu haa taasifatu. Waaqayyo warra ejjennoo hin raafamne qabaatanii
hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbatan nu haa taasisu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Akka Eeliyaas fa'a. Eeliyaas ejjennoo hin raafamne qaba. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Akka Shaadiraaq fa'a. Akka Meeshaak fa'a. Akka Abdaneegoo fa'a. Warra ejjennoo hin raafamne qaban. Warra abdii guutuu qaban. Warra murteeffannaa qaban. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Warra akkasii kana Waaqayyo nu haa taasifatu ganama kana. Isaan akkas jedhan oolchuu yoo ta'e Waaqayyo keenya iyyuu nu oolchana. Ameen ameen. Mee oolchuu yoo ta'edha. Waaqayyo koyyuu na oolchana. Yesuus bara baraan gooftaa. Oolchuu yoo ta'e Waaqayyo innata manatti kun si oolcha. Oolchuu yoo ta'e kun Waaqayyo innati fuula isaa jirtu kun si oolcha. Oolchuu yoo ta'e Waaqayyo inni nuti amananne kun nu oolcha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Mee akkas jedha harka keessan bal'isaati. Waaqayyo inni amanadheedha. Na oolchaa'edha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Waaqayyo inni ati amanadhe. Waaqayyo inni nuti amananne nu oolcha firoota ko. Waan nuti hin beekne nu oolcha. Waan nuti hin oolla jennee hin yaadne iyyuu Waaqayyo inni nuti amananne kun nu oolcha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Galanni guddaa Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Oolchuu yoo ta'e Waaqayyo keenya inni nuti amananne nu oolchadha. Gaafa abiddichatti darbatamuudhaaf jedhama. Gaafa abiddicha keessa buufamuudhaaf jedhama. Ejjennoo isaanii hin jijjiirre. Ameen ameen. Ejjennoo isaanii raafamaa hin goone. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Ejjennoo isaanii murteeffannaan isaanii raafamaan taane. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Waaqayyo murteeffannaa keessan haa jabeessu. Kiristoos irratti hiddaaf hundee keessan Waaqayyo haa jabeessu. Isa kana lafa. Kiristoos irratti ejjennaa hin raafamu. Kiristoos irratti amanannaa hin raafamne. Waaqayyo ganama kana isa kanaan nu haa eebbisu. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf maal gochuu qabna waan jedhu tuqaa 3 tokko dubbadheen gara dhumaatti fiduu yaala. Hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf nuti maal gochuu qabna? Ani maal gochuu qaba? Hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf homtinuu akka nu hin wallaalchifnetti akeekkachuu qaba. Ameen ameen. Wanti nama wallaalchisu bara kana keessa baay'ee. Wanti garatti gora nama wallaalchisu. Wanti nama raasu. Wanti kallattii nama dhowwatu baay'ee yoo ta'e iyyuu wanti nuti gochuu qabnu garuu homtinuu akka nu hin wallaalchifnetti akeekkachuu qabu. Homtinuu akka si wallaalchifnetti dhaanii namas biraati. Ilaa ergaa guddaadha kun. Homtinuu akka si wallaalchifnetti dhaanii akeekkadhuudhaani. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irra dhaxxanii yoo dubbistan akkas jedha. Homtinuu akka si wallaalchifnetti akeekkadhaadha Yesuus. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Bartoonni isaa Yesuusin nutti himi jedhan. Nutti himi. Kun yoom ta'a? Wanta ati nu barsiifte kun, wanti ati nutti dubbatte kun, wanti ati jette kun yoom ta'a nutti himi. Milikinni isaa hoo maal inni isaan jedhan? Galanni Yesuusiif haa ta'u. Sababii kanaaf Yesuus homtinuu akka si wallaalchifnetti akeekkadhaa isaanii jedhe. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Homtinuu akka nu hin wallaalchifnetti akeekkachuu haa dandeenyu ganama kana. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Nutti himi yeroo isaan jedhan argina. Sababii kanaaf Yesuus baay'een ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ee si wallaalchisu isaaniin jedha. Garuu
Homtinuu akka isin wallaalchisneef isin maal godhaa akeekkadhaa. Baay'eetu maqaa kootiin dhufa. Baay'eetu ana fakkaatee isin wallaalchisuu dhufa. Sababii kanaaf akeekkadhaa Yesuus. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin na'inaa isaaniin jedhu. Laargitanii wanta nama naasisu baay'eetu jira. Haa ta'u malee lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin na'inaa isaaniin jedhe Yesuus. Hafuurri nama naasisu ganama kana haa cabu. Ameen ameen. Hafuurri nama naasisu dhageettiidhaan arguudhaan dhufee qalbii namoota baay'ee kan boji'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana kan cabe haa ta'u. Harka keessan ol kaasaatii kan cabe haa ta'udha. Yesuus bara baraan gooftaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Akkasii Yesuus lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin na'inaa, hin sodaatinaa, hin raafaminaa jechuudha. Naasuun karaa ittiin seexanni jireenya namaa waraanu. Waaqayyo ganama kana hafuura naasuu biyya kanarraa kan cabse haa ta'u. Yesuus bara baraan gooftaa. Waaqayyo ganama kana isa nama naasisu, isa jireenya namaa naasisu, isa hafuura namaa naasisu nurraa haa cabsu. Galanni guddaan gooftaa keenyaaf haa ta'u. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a jedhe Yesuus. Isin garuu akeekkadhaa. Mee akkas jedhaanii ati garuudhaanii akeekkadhuudhaanii Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin na'inaa erga jedhe booda sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Socho'ii lafaa iddoo adda addaatti beellis hin ta'a. Yaa'ii garagaraatti isin hin kennu. Manneen sagadaa keessattis irreebamtu. Anaaf jettanii fuula abboota biyyaa, fuula moototaa duras hin dhaabbattu Yesuus. Anaaf jettanii galanni Yesuus ifa ta'u. Yeroo sana obboleessi abbaanis mucaa isaa, ijoolleenis warra isaanii irratti hin ka'u. Walirratti ka'uutu baay'ata yeroo sana. Isin garuu akeekkadhaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Homtinuu akka isin wallaalchifneef isin garuu akeekkadhaa. Yoos hamma dhumaatti jabaattanii dhaabbachuu dandeessu isaanii jedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Tuqaadhumaa kanarratti wanti baay'ee na gammachiisu namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayya isaaniin jedhe. Ameen ameen. Mee akkasidha. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatudha. Hin fayyadha. Itti dabalaa namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuudha. Hin fayyaa jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Ila namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu. Hin fayyi. Ganama kana jabaattanii dhaabbachuu keessan irraan kan ka'e maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyuun isiniif haa ta'u. Ergaa guddaadha kun. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyuun isiniif haa ta'u. Jabaattanii dhaabbachuu keessan irraan kan ka'e Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Lammaffaa hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf maal gochuu qabna? Yaada garaa keenyaa wanta Waaqa irra jirutti hidhachuu qabna. Yaada garaa keenyaa wanta Waaqa irra jirutti hidhachuu qabna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Firoota koo Waaqayyoo yaada garaa keenyaa isatti akka nuti hidhannu barbaada. Yaada garaa keenyaa Kiristoositti akka hidhannu barbaada. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ergaadhuma kutaa har'aatiif nuuf kenname Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jirutti hidhadhaa.
Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yaada garaa keessanii hamma dhumaatti jabaattanii dhaabbachuudhaaf. Hamma dhumaatti jabaattanii dhaabbachuudhaaf. Yaada garaa keessanii kana wanta Waaqarra jirutti hidhaa jedheetu dubbata. Galanni guddaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo yaada garaa keenyaa wanta Waaqa irra jirutti nuuf haa hidhu. Mee ameen jedhaa. Waaqayyo yaada garaa keenyaa kana waan Waaqarra jirutti nuuf haa hidhu. Wanti Waaqarra nuuf jiru firoota koo Kiristoosidha. Wanti Waaqarra nuuf jiru jireenya bara baraati. Wanti Waaqarra nuuf jiru mana bara baraati. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lakkoofsa irratti akkas jedha. Isin tuutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Maqaan isaa bara baraa akka eebbifame haa ta'u. Jireenyi keessan Waaqayyo keessa dhokateera. Eenyu wajjin? Kiristoosii wajjin. Mee jireenyi koo Waaqayyo keessa dhokateeradhaas. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Jireenyi keenya Waaqayyo keessa nuuf dhokateera. Wanti nu yaaddessu hin jiru. Wanti nu dhiphisu hin jiru. Maaliif jennaan jireenya keenyatu Waaqayyo harka jira. Jireenya keenyatu Waaqayyo harka jira. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Mee jireenyi koo harka Waaqayyo jiradhaas. Jireenyi kiyya harka Waaqayyo keessa. Eebbi kiyya harka Waaqayyo keessa. Haleluuyaa. Isatu na guddisa. Isaan na jiraachisa. Meesnu isatu na guddisadha. Isatu na jiraachisaadha. Waaqayyo nu jiraachisa. Waaqayyo si jiraachisa. Waaqayyo si jiraachisa obboleessa koo. Waaqayyo si jiraachisa obboleettii koo. Jireenyi keenya harka Waaqayyo keessa nuuf jira. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maatiyos boqonnaa 6:20 irratti akkas jedha. Badhaadhummaa ofii keessaniif Waaqa irratti walitti qabadhaa. Garaan keessan lafa badhaadhummaan kee jirutti hin hidhaman. Garaan kee eessatti hin hidhama? Lafa badhaadhummaan kee jirutti hin hidhama. Garuu ati badhaadhummaa keessatti walitti qabadhu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Waaqa irratti walitti qabadhu. Badhaadhummaa kee bakka biiliin nyaatutti, bakka daana'oon nyaatutti walitti qabatin. Garuu badhaadhummaa kee Waaqa irratti walitti qabadhu jedhee dubbata. Garaan kee immoo eessatti hidhama? Lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama. Badhaadhummaa isa Waaqarraa sana Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Yoo si rakkisuu baadhee ani badhaadhummaa Waaqarraan qaba jedha. Mee dubbiin kun ergaadha. Ani badhaadhummaa guddaa Waaqarraa qaba laasin. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Ilaamantootaa nuti badhaadhummaa guddaa Waaqarraa qabna. Ilaamantootaa nuti eebba guddaa Waaqarraa qabna. Ilaamantootaa nuti jireenya bara baraa Waaqarraa qabna. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama waan ta'eef. Badhaadhummaa ofii keetii Waaqa irratti walitti qabadhu jedhee dubbata Yesuus. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf maal gochuu qabna isa jedhu tuqaa sadaffaa yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuu fi fuula Waaqayyoos turuu qabna. Mee Waaqayyoon kadhachuudha. Firoota koo hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf Waaqayyoon kadhachuu qabna. Fuula Waaqayyoo turuu qabna. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Mee fuula Waaqayyoo turii jedhaanii nama si biraati. Jabaadhu Waaqayyoon kadhadhu jedhaanii. Innis immoo jedhaanii. Hamma dhumaatti jabaattee akka dhaabbattuuf si gargaara jedhaanii. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Fuula Waaqayyoo turuu qabna. Waaqayyoon kadhachuu qabna. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Namni fuula Waaqayyoo turuu biroo tokko
namni waaqayyoon kadhatu hamma dhumaatti jabaatee kan dhaabbatu isa. Hamma dhumaatti jabaatee kan dhaabbatu isa. Namni waaqayyoon kadhatu, namni fuula waaqayyoo turu qilleensa baraatiin iddoodhaan socho'u. Haala har'a mul'atee boru baduun iddoodhaan socho'u. Inni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbata. Galanni Yesuus ifa ta'u. Galanni Yesuus ifa ta'u. Daani'el nama baay'ee waaqayyoon kadhatu waan ta'eef ejjennoo hin raafamne qaba. Nama akkamii ture? Nama jabaatee waaqayyoon kadhatu. Nama yeroo hundumaa fuula waaqayyoo dura jilbeenfatu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Waaqayyo ganama kana fuula isaa dura jilbeenfachuudhaan sinaa eebbisu. Mee harka keessan ol kaasa. Waaqayyo fuula isaa dura turuudhaan sinaa eebbisu. Waaqayyo fuula isaa dura jilbeenfattanii isa kadhachuudhaan maqaa Yesuus Kiristoosiin sinaa eebbisu. Kadhachuu kan dadhabdan, waaqayyoon barbaaddachuu kan dadhabdan, waan jettan kan dhabdan, obboleessa koo obboleettii koo waaqayyo ganama kana hafuura isa kadhatuun, hafuura fuula isaa turuun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya kee haa eebbisu. Phaawulos akkasi ani afaan Kiristoos ta'ee nan dubbadha. Waaqayyos immoo karaa koo isin dhageessifata. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Waaqayyo karaa koo isin dhageessifata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kadhannaatiin eebbifamaa ganama kana. Galanni Yesuus ifa ta'u. Hafuura kadhanna. Nama dhaaba. Hamma dhumaatti nama dhaaba kadhanna. Hamma dhumaatti nama dhaaba fuula waaqayyootu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Waaqayyo ganama kana kadhannaa booji'amee hin deebisa. Mee ameen jedha. Waaqayyo ganama kana kadhannaa booji'amee hin deebisa. Jilba booji'amee hin deebisa. Abdii booji'amee hin deebisa. Abjuu booji'amee hin deebisa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Deebisa waaqayyo. Hamma dhumaatti nu dhaaba waan ta'eef. Fuula waaqayyoo barbaaddachuun, fuula waaqayyootti gadi jechuun, fuula waaqayyoo turuun hamma dhumaatti nu dhaaba waan ta'eef waaqayyo isa kana nuuf hin deebisa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Tasalonqee isa duraa ifama boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Mee akkas jedhaanii yoon si rakkisuu baadha. Kadhata kee itti fufi maleedhaani hin dhiisiniidhaani. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Innis maaliif isin gargaara? Hamma dhumaatti dhaabbachuudhaaf isin gargaara waan ta'eef. Galanni Yesuus ifa. Namni baay'een waaqayyoon kadhachuu dadhabeera. Namni baay'een waaqayyoon kadhachuu dhiiseera. Firoota koo waaqayyo ganama kana isa kadhachuudhaan nu haa eebbisu. Isa kana eeguutti fuula waaqayyootu, fuula waaqayyoo barbaaddachuu. Akkuma burumni bishaan yaa'u yaadu, argachuu yaadu, lubbuun koo si yaadde jedha. Lubbuun koo si argachuu yaadde. Fuula kee barbaadde jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Kanaaf hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf yeroo hundumaa waaqayyoon kadhachuu fi fuula isaa turuu qabna. Tuqaa arfaffaan beekumsa dubbii waaqayyoo argachuu qabna. Galanni Yesuus ifa ta'u. Firoota koo dubbii waaqayyoo qayyabachuu, dubbii waaqayyoo beeku, dubbii waaqayyoo baruun hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf nu gargaara. Galanni Yesuus Kiristoos ifa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Lallaba boqonnaa 7 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Akkuma horiin nama golgu akkasuma ogummaan nama hin golgite. Ogummaan immoo eessa jirti yoo jettan dubbii waaqayyoo beekuu keessa jirti. Qolaasiyaas keessatti akkas jedha. Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsaa Kiristoos keessa jira. Ameen ameen. Badhaadhummaan hundumtuu dubbii waaqayyoo keessa akka jiru dubbata. Galanni gooftaa keenya Yesuus ifa ta'u. Kanaaf hamma
dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf madda ogummaa keenyaa isa ta'e, madda beekumsa keenyaa isa ta'e dubbii Waaqayyoo of keessaa qabaachuu qabna. Dubbii Waaqayyoo beekuu qabna. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan. Waaqayyo ganama kana dubbii isaa nu keessa haa facaasu. Akka biqilee ija godhatutti. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka jabaannee dhaabbachuu dandeenyutti. Waaqayyo beekumsa dubbii isaatiin ganama kana nu haa eebbisu. Waaqayyo qalbii keenya banee beekumsa dubbii isaa nurratti haa dhangalaasu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan. Dubbiin Waaqayyoo hamma dhumaatti nama dhaaba. Dubbiin Waaqayyoo jireenya bara baraaf nama qopheessa. Galanni Yesuus Kiristoos ta'u. Roomaa boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irra yoo dubbisne akkas jedha. Nuyi obsaa fi jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'oo keessatti caaffaman hundinuu nu barsiisuuf caaffamanidha. Maal gochuudhaaf? Nu barsiisuudhaaf. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataa. Nu barsiisuudhaaf caaffanni qulqullaa'aan kun nu bira jira. Nu cimsuudhaaf, hamma dhumaatti nu dhaabuudhaaf dubbiin Waaqayyoo harka koo harka kee jira obboleessa. Harka koo harka kee jira obboleettii. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan. Dubbii kana lafaa kaafnee hamma dhumaatti jabaannee akka dhaabbannuuf Waaqayyo gooftaan keenya ol waaqarraa nu haa gargaaru. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Inni shanaffaan amanachuu keenya isa gatii guddaa qabu sana cimsachuu qabu. Hamma dhumaatti jabaannee dhaabbachuudhaaf. Amanachuu keenya isa qabu. Isa gatii guddaa qabu sana. Isa gatii jabeessa ta'e sana. Yesuus Kiristoos gooftaa. Beekameen jedha. Amanachuu keenya isa gatii guddaa qabu sana jabeessinee qabachuu qabna. Cimsinee qabachuu qabna. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 35 irraa barsiisaan moones nuuf haa dubbisan. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatiinaa. Jaala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyoo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isinirra hin barbaachisa. Ameen. Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu sana hin gatinaa. Mee nama sibiraatiin akkas jedhin. Amanachuu keessa gatii guddaa qabu sana hin gatiiniidhaani. Itti dabalaa. Amanachuu keessa gatii guddaa qabu sana dhaani. Hin gatiiniidhaani. Amanachuun keedhaani. Gatii guddaa qabadhaani. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Amanachuun keenya gatii guddaa qaba firoota. Barreessaan Ibrootaa garuu amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu sana hin dhiisinaa, hin gatinaa. Waaqayyo isa amanachuu keenya isa gatii guddaa qabu kana jabeessinee akka cimsannu, jabeessinee akka qabannuuf ol waaqarraa nuun haa gargaaru. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Namni baay'een jira. Amantii isaa akka caccaba markabaatti, akka caccaba markabaa godheera dubbii Waaqayyo. Ani garuudha. Amanachuu koo isa gatii guddaa qabudha. Hin dhiisuudha. Mee waadaa kana hin galle akkas jedha. Ani garuudha. Amanachuu koo isa gatii guddaa qabu sanadha. Hin dhiisuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Waaqayyo amanachuu kee isa gatii guddaa qabu kana jabeessitee akka qabattuuf si haa gargaaru. Humna siif haa kennu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo dubbii dhageenya kana nuuf haa eebbisu.